يلا الشباب كفوني المان حرب رمايا كان بيجلسن كبيا لا جلسن أكل مجال لا بيتكم ما المان رمولا مجالا كايرو بيتكم مماس بشان حرمايا كان جيسن بيبوزا دي بيجال لا بيجمع بشان كنيا دي المان رمايا أكلت ملجيسن خدوبتي بنوكي خديرا صبر خمية تقرأ أكلت ترى نبلة كنديرة نبلة جندي كورة نبلة دوان تكلمني جندي كبري لين نبلة كنا منايشة نبلة جندي كبري لين نبلة كنا تامبو نبلة أكلت ياون جيكر واسي تولجيني جال لا في جمع جورا لا تنبا جنوبا كتوما تنا جرام بجيني حالا أدتين جمع جو أدتين أبو جندي كاشومين كنا بربال كنا دمي haala kanaan gammachuudhaan akkasitti hundi asii wal geenye kanuma jiruun baqattummaa lafa geesses walitti dhufnee bakka dalagaa jiru halaala jiru hundi wal yaamnee akkasii walitti dhufnee jaalala bishaan haramaa deebi'uutiif gammachuu bishaan keenya ka deebi'eetiif akkasuma dhaloonni nu booda dhufuu fi dhaloonni keenya ka haramaa ka biyya alaa jirtan ka biyya keessa jirtanis bishaan keenya kana haala gaariidhaan kunuunsitanii akkasuma akka fuuldura dhalootaaf illee dabree yaadannoo ajaa'ibaa nu ta'u asumaan viidiyoo kana isinii waraabnee nullee ilmaan haramaadhaan sakala darbachuu beene namurraa'uu yaada fudhachaa kaakuna warri baqartarreetis dhufaa jira ammallee ganaa dhufaa jira ijoolleen keenya haala addaatiin gammachuudhaan deemaa jirra kunoo shamarran keenya taatu akkana kunoo waan aadaa teenyaatiif helleedhaaf helleedhaa fi waan adda addaatiin waan haramaatiif bishaan haramaarraa haala gammachuudhaan magaalaa isaa tana faarsaa jira faarfachaa jira nulleen asumaan miila kanaan kunoo amiineen bara ogaagaa akkana gaa qoriin kunoo nafne qoriin nafne buchumni nafne akkana gaa faamiliin keenya guutuun ilmaan nafne xixiqqoon ol guddattu kunoo hundilleen gaa akkana toormaata haramaa turultukimu akkana jiraa akkan haala akkanaa jirra mee walitti dhufeenya irraa kun maal sababeeffatee tumee abdii goomee walitti dhufeenyi arraan tana tokkummaa fi jaalala ilmaan haramaa iddoo jirtu kan lamadaati bishaan keenya akka ilma keenya ilma nurraa badeetti waan laalluuf nuti bishaan haramaa bishaan akka ilmaan nu gole ilmaan nu deebee yaadannoo bishaan keenyaa kana kunoo doonii sirra kaayyannee bifa kanaan tokkummaa keenyaa saala kanaan ibsannee akkasitti mee namni abeerree haala kanaan jirra jechuudha. Mee namni doonii irra fakkiin doonii irraa tun eenyu si fakkaata? Namni gaa tokkoffaa irratti bishaan haramaa irratti doonii oofuudhaan ka beekamu haaruun doonii jaaniin laga duubaa haaruun doonii isaa beekama marsaa lamadaatiif maaliyaamaa jira laga olii jira laga oliitiin jamaalii fi imaajalii haajii faadha laga asiitiin ammoo abdulatiifii fi kishna ni beektan isaa fi kisiwaaree faadha jira laga duubaatiin haaruun doonii jira. mee maqaa moggaasa haramayaa kana mee waan nun jettu ni qabda? Magaalaan haramayaa tokkoffaa buurummaan isiitu maqaa isiirraa kaanu dura maqaan isiidhaa haroo haramayaa tana jalqaba bu'uureessituu gartee nama maayaa jaamuututti ture bishaan kun gaafa kunuu hajji akka dhaqee dhufetti kunuu sanatti maddachi jiru tokkotti bishaan naqee bishaan zanzagana bishaan haramaa kun burqaan guddatee achumaan sadarkaa guddaarra ga'ee bishaan haramayaa haxinni qeebuu bacaqeebu hadaammoo taabu qulqulluutti yaa'ee haramayaatti waan walitti kuufamu achumaan magaalaan haramayaa tuni achirratti maayaan kun yeroo duraatiif achirratti magaalaa tana bu'ee itti yaanee sheeyyammata raatii gaa uummanni gurguddaa qulqulluutti gayyaa'ee abbooleen keenya hundi achirratti hundaa'anii gaa namuu naannoon isa duraan baadiyyaa jirtu magaalaa dandeessa taatee xaaliyaaniin dhufee bishaan haramaa kana gubbatti bararti maayaa muka doonii takkaa namni tokko hin qabne bar osoo bara dargii dura jechuudha sadarkaa Hayilasillaasee xaaliyaan nama bishaan haramaa irra fidee doonii matooraani. Bishaan haramayaa guddinni isaa ilaa 70 jira 70 beekanii gadi fageenyi isaa 70 haajii gama waggaa kanan laattu wanni
guddaa qora magaazina guddaan suni akka waan manna xiqqaa tokko fakkaataa jechuudha bishaan kun ol ka'uu irraa kan ta'e ammaan kana akkanatti dhumee har'a nuu deebi'e rabbi hamdi dhaloonni haa kunuunfatu rabbi nuuf isaa tursiisu asumaan gammachuu tanaa dhaamsa waliidhaan naa tokko walii galaa. Ayyee mee egaa waan bishaan haramayaan gara nuun jette mee maaltu si dhagahame irra waan addaa wanni jiru maali mee walitti dhufeenya kanarra. Ilmaan haramaadha haala kanaan wal yaamee wal affeeree haalaala jiru fagoo jiru kaas jiru xiqqaa guddaa walitti dhufee gammachuudhaan wal simatee wal jala yaa'ee tokkummaa uummatee haala gaariidhaan fakkeenya akka namaa ta'utti galee akkanatti babbareedanii argamuu isaanii kana wanni kana caalaa na gammachiisu hin jiru siin jaa. Okay. Ay nadi baru me wanju wan nunjo apa? Me sena haramaan qabdu me maaliin beekamtii haramaayaan akkasumas Duban sena gije ni aso me wae khalluna haramaan me khalluna haramaan nyaatee ni beektan adi khalluna ga kamitti ni nyaanne yo haramaate khalluna nyaatu eenyu yaadatte me gije khalluna yaadatte eenyu yaadatte imajeli darawada akka maafu yesani ajifa amma sayni me abdi ko me an wan durira wae khallunaati fi wae durira me wan nunjo qaba abdi ko me tisin dabarsa bara jaiba wan sitawra tamagara aramaasi durati tagajire ta taliyanichi nudi se sofia jamti magala arama kama isbacho makajamtu magala arama sentari arada duwa taka kama duba mataskana fulo durat isbacho makajamtu asin bukana bi udrale gara-gara jira asin ammo mana sofia kana dabo ni lamati bi tanira buri jira dabo ni lamati bi tanira buri kana kaisatti matu jira Sofian tu sandurja kaisa gote ni na chipte kana jolen tenya sabu dai tigaun Gafi sika ba Haraman sandusha Sofia kanya chudiste yom Haraman sandusha Sofia kanya chudiste ya jigduve amata sadimo abur tora kanat enyu tu dawa rabbe akas sandusha sarinya ne god Abdallali TV ana tuwati tu akekata no abe ho Sheikh Abdallali nama kan jaba Sheikh kenya jaba nama sabona nama sibidana yaro jalqabati amala daga kharas falti daga kira ganna ka amala kursi se masjid zerulati ganda ka sanu ko jare guddisee jechuudha nama da'awaa yeroo jalqabaatti haramaa keessatti nama mana farsoo keessa jirulleen ka farsoo dhugulleen farsoo dhiisee daabboo ciniinaalleen ka obboleessa kiyya baawolgachaa masgiiditti akka beektanii akkasi masgiida galee gaafii qaba ammaas maraataan haramayaa beekaman kan maraataan haramayaa beekaman maaruuf Shantaun. Itti aanaa jaalalaa fi romaantikii dabarsuudhaan shantaun jaalala. Kaajalammoo shaartuu. Jarri lamaan kuni hin gaafatinka. Mujiriinti guddaan ammoo ilma zamadee san. Achilingii kumisaa lafaan fuune jechuudha. Shantaun deemu dura. Amma biyyatee hangam takka yaadda biyyatee?
haramaa sana waan hin jijjiiruu hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf haramaa keessatti dalagee hojjechuu wajjin boona. Magaalaan Haramayaa yeroo ammaan kana akkaanan gaafa jijjiiruu gartee nu roorriseetii fi magaalaa sabboonummaan fi magaalaa gartee bu'uureessituu qabsoo gadaameessaa qabsoo uummata Oromoo tan taateef dirree qabsoo Oromoodhaatiif kan waa hunda baadhattee asin geessi keessaa uduwwaa lama batalay baasee dargiin yaadikitti dhufeeti daranka maal godhan haroo tarkaanfii fudhatu gobeelleen haramaa jala ani haramaati naannee sokotu daamota kana yaadiksa onak safar jee yaadu naannee baadiyyaan si akka jirti shiftiisi magaalaan Haramayaa addi bilisummaa Oromootis ta'e hundinuu qabaadhatee qabsoo uummata Oromoo kana irratti olaanaa moo ani mataa anarra eegali ilaan gara abbaarraa dabartee anatti dhuftutti qabsoo qatti geessaa ture magaalaa Haramayaa. Ayyee koomiyaa waa'ee mee gaafii takkaan si gaafadha. Gama sabboonummaatiin bifa kana fakkaatti gama jaalalaatiin ammoo waa'ee maqaa yuunivarsiitii Haramayaa jijjiiruu keessatti gaheen ati taphatte gahee olaanaadha. Mee waan kanarraa waan hunji. Isa duuba seenaa maaliif viidiyoo magaalaa Haramayaa tana Haramayaa jaaniiti irra kaaya. Amos goota harkaa gumii dagaasituu afaan. Magaalaa Haramayaa maqaa yuunivarsiitii kana jijjiiruu irratti qooda guddaa qabna dhugaadha. Gumii dagaagsituu aadaa fi afaan Oromoo jennee sadarkaa mana barumsaatti hundeessine sabboonummaa dagaagsine. Siifi waayillan kee warra jiranis maqaa. Naafi waayillan koo akka Ayyuubee Abdullee Caalaa Karroo akkasuma warra Wallaggaa irraa illee Zeytuunaa akkasuma ijoollee Shaambuu Birraa Jeeyilaan kiyyaa eenyu maqaan isaa narraa inni amma bulchaa maarree teemman gara galeensaa kiyyaan sadiin irraadis maqaan isaa abadu. Akkasitti nu hanga kana sadarkaa yuunivarsiitii Haramayaatti caasaa ijaarree as ijaarree haayiskuulii Haramayaa irraa kaanee gumii gaa'oo yuunivarsiitii Haramayaatti caasaa ol keessa uumnee diriirsinee irra duuluudhaan qabsoo jabaa gaggeessinee nu didanii balaayineen nu didee nu ari'ee deebinee nu didee deebinee sanbooda qabsoo jabduudhaan yeroo meeqa gaalmaan Haramayaa achi keessatti sadarkaa sanitti eega hiriira waa meeqaan achi keessatti daaraa godhame booda Haramayaan tuni gara Haramayaa waan jaamutti Haramayaa yuunivarsiitiitti jijjiirree jechuudha. Qabsoo jabduudhaan sanbooda. Qabsoo san keessatti warreen isin biraa wareegame fa'aa jira jaallan keemee uummata san magaala. Ijoollee jajjabduu dammootarraa gad dhufte dammootarraa dhufaasatti banuudha. Damoota kan dura geessu Rakka Yaasiin fa'a. Rakka Yaasiin fa'a. Habiyyarraa beeyoo akka Araarsoo fa'a. Ijoollee jajjabduu meeqaatamii tokko akka Harar tokko fa'a. Harar fa'a. Eenyummaas mucaa Yaayaa Matee Dilagaa. Yaayaa Yaasiin. Ijoolleen sun cuftinuu warra nu waliin qabsaa turte warra nu jalatti jiru jechuudha. Rakka Caalaa Abdallaa fa'a. Caalaa Abdallaa viidiyoo qabatee eega daamootaa fi Caalaa Abdallaa Musa viidiyoo fuudhee viidiyoo daamootatti warama. Marga tigree makiinaa 18 nu dhufe biyya sana. Makiinaa 18. Akkasii gaasan cufa dabarre alhamdulillahi har'aan tanaa magaalaan Haramaalleen bulchaan ammaan tana jiru kuni bishaan Haramaallee xiqqoo kunuunsaa jira jechaa dhageenye jira. Magaalaa keenyallee ilmoo biyyaatii dhalataakiitii magaalaa keenyallee tottolchaa jira jenneen harkuba kana deemii ammoo ijoollee teenyarraa dhiira kusiisiin jedha. Magaalaa teenya ammoo harka mirgaatiin jabeessi waan ganamoon nu godhe atirraa nuu kafalii. Ayyee mee Haramayaan roga artistootaatiin gizee ilaalte mee. Warri du'aan na godhe. Beesi kana numaan jaa. Roga artist. Kana tokko ana dorgatee darate kannee bara. Isinarraa. waan doonii seera bira mataa godhu filis. Isin bira kuti. Bira kuti. Mee waa'ee roga tana dabarsa mee amma gara Barento. Mee Barento waa'ee nuunjoo qabaa itti gaafatamaa fooshaa Haramayaati. Mee Barento maal nuun jette? Man biyya jiru hunda
boodatti keenya bakka akka biyya alaa jiraataniif quba qabaachuudhaan wal jaaluudhaan mootummaa isaanii cimsuudhaan nama tokko ta'etu namni faca'ee jiru waa hojjechuu dhiisu wal dhufuun ni jabaata. Kanaaf ilmaan haramaa kan biyya bakka jirutti wal jaalu walleen teenya hanqi tokko nuti warra akka fakkeenyaatti inni ilaallu warra Ameerikaa jiru fa'aa xiqqoo isaan san wayyaa inni ilaalla maaliif bakka biraa keessaa suma jirra Austraaliyaa suma jira Kanaadaa numa jiran walitti dhufeenya isaanii kan hin beeknu. Ayyaa dhalata haramaa kan biyya biraa jiruuf dhaamsa maal qaba? Warri ijoollee biyya haramaa jiru biyya dhalata haramaa kan ta'e biyya biraa kan jiruuf jaaramaadha tokko tahaa indoleeyyan keessan kan biyya ambaa jiranillee walitti hidhata uumaadha wal jabeessaadha bakka jirtan. Ijoollee haramaa taas keessa jirtu haramni wajjin dhufanii foo dhaamsa maal qaba? Warreen irrallee akka carraa ta'e hojiidhaaf jinis biyya nama taateef achi bakka dalagaatti hafanis kun jalqaba malee dhumaa miti nutiis ni jirra bakka keessan ni jirra jajjabaadhaa isinis achumaa bohaara isinin jenna akkasiiti gaa galatoonni gama gayyaan fixadhe yoo yaada dabalataa jira abdii shaabis ni jira maammee yuusufis ni jira sinna kaa'u ayyaa mee guyyaan irraa kun siif maal? Guyyaan irraa naaf guyyaa addaati. Guyyaa gammachuu ijoollee biyyaa ta'e bakka takkatti walitti dhufnee wal agarree jechuudha. Akkuma beekamu Haramaayan urjii bahaa Oromiyaatiin madda artistoota Oromoo madda qabsoo ilmaan Oromooti galmaa afran qal'ochuu ni dandeenya. Haramaayan akkasumas agartee akkuma urjii bahaa Oromiyaa ta'uu irraa kan dabre qabsootu mirga ilmaan Oromootiif hedduu bara dheeraa qabsaa kan turre jechuudha. Haramaayan gama artistootaatiin ammoo artistoonni isin Oromiyaaf gumaachite tokko lama miti. Fakkeenyaaf hangafa fudhachuu dandeenya warra akka Usmaayyoo Muusaa fudhachuu dandeenya. Mitiyaansee Elemoo Alii fudhachuu dandeenya. Shamshii Qudhaa fudhachuu dandeenya. Tokko lama miti jechuudha. Saalaa Galmoo Rabbi Ramadaa godhuu fi Haramaayan waan hangee hanqana hin jaamne qabsoo Oromoo keessatti taphatte. So Haramaayan I will be proud to be Haramaayan town boy jechuudha. Ittiin boonaa jechuudha. Galatoomi. Akkasii ijoollee Haramaayatti bakka ittiin tokkummaa jabeessaa jiran jenna. Ayyee maamee Yusuf mee bu'aa tokkummaa hin qabdu yookiin waliigaltee ijaaramuu hin qabdu irraa maaltu si mul'ata? Maal dhaamsa qabda yookaan? Dhaamsa ani qabu ilmaan Oromoo hundi osoo bakka jiranitti ijaaramanii faffaca'uun hunda keenyaaf hanga amma duraatti seenaa dabarre keessaa waa hedduu barraa waa hedduu garreessi waa keessa qonna keessatti namni ijaarame suuta kanniisaati namni ijaarame. Ilkee bika takka jirtu waa ciniinaa. Akkasila. Akkasii an xiqqashoo waan ilmaan Haramaa kanarraa xiqqashoo niin dubbachuu fedhu. Biyya alaattis bakka takka takkatti walitti dhufeenyi nama gammachiisa walitti dhufuun kun nama gammachiisa inni garraa Ameerikaa fi Kanaadaa keessattis walitti dhufanii waan takka takka godhatan waan hedduu nama gammachiisa namni walitti dhufee wal argee bakka jiru keessatti. Asumarratti wal qabsiisee amma fakkeenyaaf ijoolleen Haramaa Ameerikaa jirtu Kanaadaa jirtu biyya jirtu ijaaramtee jirti haa jennu bikka jiran ijaaramuu qofaa miti biyyatti walii hidhamuunoo bu'aa hin qabdu. Maaliif hidhamuu dhabde hanga ammaa? Hidhamee jira. Ani yaada silaa hedduu dubbachuu fedhu hedduu na dura waan dubbatanii jiraniif fixeetu jira jechuun koommeen hedduu asee bareenta saasee fixanii jiran. Kanarratti asii fi Kanaadaan hariiroo akkam qabaachuu qaban? Qabaachuun hedduu gaarii ture. Ammallee ni qabnaas barni qabnaas ni jirraas. Nuyi jaarmeenyi magaalaa Haramaayaa jaarmeenyi Haramaayaa magaalaa Kaayiroo keessatti argamu kuni jaarmee biyyoota Austraaliyaa jiranii Ameerikaa jiran Kanaadaa jiranii hojii hariiroo ni qabna. Hariiroo walii qabnu bakka jirutti ijaaramne akka amma jaaramaa maqaa Haramaa Yuunaayitid tokko taanee baanee walitti dhufnee wal agarree yaada keenya waan garaagaraa dabarfachaa jiru kanatti akkasumas hariiroon jirtus ni jirti jechuu barbaadee tasirratti jaarmeenyi bareeda. Nu qofti haaree amma jaaramoo osoo hin ta'e jaarmee yeroo dheeraa isaa ture namtii qabu jechuudha. Jaarmee cimaa keessatti ibsu fedheeti. Galatooma. Ayyee mee guyyaa abshiree marhaba guyyaa irraa kan akkamiin ilaaltati? Wallahi guyyaa irraa bismillahir rahmanir rahim guyyaa irraa gammachuu hedduu guddoo takkaan nu dhaga'amu jira. Itti aansee nama takkaa nama baatiin harkiniin irraa asirratti arge wallahi nama baatii guutuun arge. Maashaallah.
Guyyaan guyyaa gammachuuti naan jedha. Guyyaa gammachuuti walitti dhufeenyi kan kun hedduu bareedaadha. Namoonni dhalataa haramaa taatanii warra biyya tana jirtan warra biyyallee jirtan ka biyya alaa biyya hambaa keessa jirtanillee wal jabeessaa hariiroo walitti hidhata qabaachuu qabna. Kanaafuu gammachuu guddoon nu dhagaame alhamdulillah. Galatoom. Maana fee dhaamsa qabdu yoo jiraatu. Dhaamsa qabdu yoo jiraatu. Dhaamsi diinan qabu hiriyoonni xiyyana dura dubbataniif jiranii wal jabeessaan jaa warri biyyaa akka biyyaatti walitti dhiyaachuu qabnaa keessaa fi alaan hidhata walitti hidhachuu qabnaa. Namni kun biyya hambaa jira rakkoo fi gammachuu gaddaa fi gammachuu qoodachuu irra jiraata. Kanaafuu ilmaan biyyaa hedduu wal jabeessaa galatoomaa. Ibsa. Hai. Ega kuno me adora kometi me wal baran me enyu sinjan lelo na sinjan turani aye aye iman faran no iman jamti gurbaan xiqqaan isin agartan kunis ilma keessan Jawaar jaamalal Jawaar abdi koomiyaa jaanin me maaltu si dhagaame lelo nama gammachiisa kasi Ya lakab dan garsiisu akkana. Akkana kuno. Ha? Haya. Haya. Munayan to kaisa kutesa? Munayan to komesa kata finish go. Abi jitet adem ga jara lalla. Ah kana jira jin ha? Itu bersandana ji. No Imran Yusuf Isa jani ni ini kuno dalata ramayat me wan nunjo ko Imran Yusuf Isa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami negara ya arabu ya kun ya gammachuuti akka ijoollee keenya jabiyyaa akka biyyaatti wal meerennee kan akka kanamaan asubnee hedduu takka waan wal agarreef hedduu takka gammachuu guddaadhaan. Mee dhaamsa warra ijoollee biyya alaatiif warra biyyaa jirtuuf maal qabda mee dhaamsa? Wallaahi warra biyya alaa jirus akkuma obboleensa qabiyya tana jirus keessaafuu warra Kanaadaa jirtan wanni isin ibsuu jettan nama ijoollee keenya bilaa jira. Waamee qabuuf hin dandeessan wanni kana bilaash teessanii hin jirtu. Wanni bilaash teessanii ijoolleen keenya irra guddaan taasifamatti waraqaan duraa cufamtefaa jira. Saniifuu gargaarsa qabu godhanii isin jenna. Karaa kiyyaafatan.